maqaa bobbarbuu shinnigaatiin eegal milkii fi injifannoo guddaan gooticha abdii sabaa gola Oromiyaa markeessa mooraa diina'uun sun meeshaalee hedduus dugdi diinarra hiiku moona qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisaa kan jiru yoo ta'u zoonii giddugaleessa kaab shaggaraana kuyyuu dagamiif zoonii maddalbuuda cibra soddon booroo godinaalee gujii lamaanitti haala akkaannan boonsuun diinarra tarkaanfii fudhachuu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kanneen har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Oromiyyiiwwan uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bobbarbuu shinnigaan tarkaanfii ilaalessa diinarra qubsuma isheef kallattiilee maqaa sakattaa'uu baate hawaasa darartuun hundumatti tuubba'e rasaa saanaa sonsayiddee baaruu daammachee sundu'aaf madoona dabuu jabeessitti fufee jira. Haaluma kanaan kaleessa waxabajja fudhan yawwa boon zoonii giddu galeessa godin kaab shaggaraana kuyyuu magaal biriiti gandamuuma wacaalee bakka addaa arsadee magaal biriitiif magaal garb gurraacharra kiiloomeetiri 6 kan fagaatu daandii konkolaataa magaal lama wal qunnamsiisu gidduu tumni diinaa konkolaataa lamaanatti itti dhuun battala daara taasisee dabalataanis guyyumarraa gandi qarritaa keessatti lol jajjaba taasisee waraan faasistii PP moora keessa ari'ee baasuun gargan bula uummoo jedhamutti ari'ee jajjabee waraan bilisummaa Oromoo bobbarbuu shinnigaan tarkaanfii leellistoota milikirraa fudhatetti fufu. Aana dagam gandi qundee agamsuuf gandi leemman caarraatti bakka addaa gabaa sanbat dura jedhamu humni diina sakattaaf bobbaatirra taleella taasisan iddoo ajjeese gariin ammoo madoona dabuun of duuf deebiseera. Woboon zoonii giddu galeessa guyyaa kaleessaaf deengatti tarkaanfii fudhatee loltoota diina iddoo ajjeesu gariin madeesseera. Meeshaalee waraanaas iddoo diinarra hiikeera. Gabaasni guutuun akkuma dura qabeen kan isiniif dhiyeessin ta'a. Akkasumas guyyum kaleessa gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii maddalbuuda cibraan soddon booro humni waraan faashistii Abiyyi Ahmed kan gaamu xoorii birgeed jedhamu kan uummata Oromoo dararuun godin booran baaf guji lamaan keessa beekamirra tarkaanfii ilaalessa fudhatee jira. Tarkaanfii ergamtoota Abiyyi Ahmed kan maqaa sakatta'in soobootiin bobbaatu kaleessi gadam waxabajja fudhan jaguniin booran baa haana liiban gand mugaayoo bakka addaa jiloo haamaa jedhamutti irra fudhachuun humni diinarraa 120 ol ajjeesuun 75 ol ammoo madoo cimaan adabee injifannoo culluqa galmeessee jira. Lol kanaanis humni diinaa kan miidhamu qofti konkolaataa oraalii 10 olii reeffaaf madoo magaan nageelli seenuun barama. Lolli bilisummaa sabichaaf taasifam cimeettuuf bobbaa irbuu shinniga injifannoon uummata Oromoo. Magaalaa Harar keessatti ilmaan Oromoo irratti hidhaan hammaachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaalirbuu dhugaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Egeree uummata Oromoof yaaddoo guddaa kan ta'e bilchiginnaan lafa woboon hin jirrettis maqicha fayyadamuun namoota hedduu qabeenyaa fi maatii isaanii ala godhanii mana hiraarsaa sirnichaa keessatti gidirsaa jiru. Magaalaa Harar bakka Araatteenyaa jedhamu keessatti ilma Oromoo tokko kan hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee jiraatu kan maqaan isaa Maamud Naasir jedhamu maqaa woboo deeggarta jedhamuun torban lamaaf murtii seeraa tokko malee hidhamee hiraarfamaa akka jiru jiraattonni ibsan. Dargaggoon kun abbaa maatii 3 yoo ta'u hojii hojjetuun nama ofiif maatii isaa jiraachisaa ture malee nama siyaasa keessaa qabu miti jedhu hiriyoonni isaa. Sababa inni hidhaa jiruuf yeroo ammaa ijoolleen isaa waan nyaataa fi mana kiraa dhabuun hedduu rakkachaa akka jiran dabaluun ibsaniiru. Mana hidhaa magaalichaa Araatteenyaa jedhamuun beekamu kanatti ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an murtii seeraa malee Oromummaa isaaniin yakkamuun hidhamanii hiraarfamaa akka jiran beekuun danda'ameera. Baha Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti qonnaan bulaan tokko waraana sirnichaatiin ajjeefaman. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Bultoonni Oromoo tuttuqa siyaasaa kamirra walal ta'anii jiraatan lubbuun jiraachuu isaanii qofaaf jibbamoo ta'anii yakka jechaana qosoof harka qabanii murni gabroonfata biippiin qa'eef qabeenyi isaan irratti gurraa'amanii qalmaaf rasaas waraanichaa waadamuun dhumaa jiru. Qaamni ansabaafan dhaabbat jechuun miidiyaa ba'e olola farsaa ol murni bilchiginnaa waraan isa baasa jecha raawwatuun cinaa tokkoon qani namoota saamichi manneen gubuuf duun namoota nagaa yakka hidhuu labsee jiruun Oromiyaa raafam jaba keessa galchee jira. Dheengaddu waxabajja 10/2024 godin Wallaggaa Gabaana Saasigaa gandilumii bakka adda shonkur guddisaa jedhamutti qonnaan bula maqaan isaa Hambisa Dirribaa jedhama. Qabuu waraanii maafa biippii rasaasitti roobsan ajjeesuun daandii gubbaa gatanii akka deemanitti himu. Saasigaattis waraanni abbarree hajaj koloonees Abiyyi Ahmed irra fudhate bahuun halkan waarii guyyaa saafaaf galgal sochii namoota harka duwwaa hordofaa oolu magaala keessa gandoota jiraniif gandoota baadiyyaa keessa namoota guuru jumlaan maallaqa guddaa gaafachuun kaan moora leenjiin dirqamsiisee erguuf kanneen biroo ammoo ajjeesu jabeessuuf yaaddoo jiraattota tumee odeessionichi irraa argamni ifoomsa. Lixa Harargee aanaa Abroo keessatti hidhattoonni sirnichaa dargaggeessa tokko rasaasaan rukutuun madeessan.
Jaalkennaa sabaa dabalata qabam. Hidhattoota murna baltsagannaa biratti rasaasan nama dhahuun akka waan kubbaa namatti darbataniitti fudhachuun guyyuu lubbuu namaa fi qaama hir'uu nama gochuu jabeessanii jiru. Waxabajjii 15/2024 lixa Harargee aanaa Habroo magaalaa Galamsoo bakka Keellaa jedhamutti dargaggeessa tokko rasaasan rukuchuun ajjeefne jedhanii boollatti darbanii yoo biraa deeman hawaasni achitti arge mana yaalaa geessuun lubbuun akka hafu godhanii akka jiran jiraatan bakkicha tokko ONM itti himeera. Dargaggoon rukutame kun bakki dhaloota isaa kan hin beekamnee fi waan inni qabatee jiru maallaqaa qabee hanga waraqaa eenyummaatti giibii isaa keessaa kan fuudhan yoo ta'u hanga ammaa kanatti lubbuun keessa haa jiraatu malee dubbachuu akka hin dandeenye illee dabaluun ibseera. Dargaggoon kunis haalli fayyummaa isaa haala yaaddessaa irra akka jiruu fi namumti haala qorichaa hordofee yeroon kennuuf illee akka hin jirres dabaluun ibsuun bakka sanatti namoonni hedduun haala yaaddessaa ta'een yeroo gara yerootti ajjeefamaa akka jiran jiraatan kun ONM itti himeera. Lixa Shaggarraa Nameettaa Roobii keessatti ergamtoonni sirnichaa saamichaa ajjechaa fi gubaatii manneenii ammeessanim. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Waldhibdee siyaasaas ta'e gaaffii eenyummaa karaa marii siyaasaa furuu irra abbootiin irra yaadamootaa waan hin qabneef maaliif na tuqxu na qeeqxu eenyu kanaan gookiitu jechuun dhaadannoon lafa macheessanii humna qabanitti fayyadamuun uummata nagaas ta'e warreen gaaffii fi yaada kaasan waan jilchanitti fakkaate gochoota suukanneessaa fedhan irratti raawwatanis ittuu rakkoo ammeessuun empaayiratti ofumaan gara kufaatiitti kan ariifachiisan yoo ta'u koloneel Abiyyi Ahmedis fakkeenya kanaaf agarsiiftuu guddaadha. Gocha abbaa hirrummaa isaa calaqqisiisu itti fuufuun waxabajjii 14/15/2024tti lixa Shaggaraa Nameettaa Roobii keessatti gochoota moofisuu kanneessaa taasisaan jaan nama waraanuu, ija keessaa baasuu, funyaan mummuruu, gogaa quuncisuu, ajjeesanii awwaalcha dhorkuu, reebicha hamaa irratti raawwachuun yaalaa dhorkuu, manneen gubuu fi saamicha daraan jabeessanii jiru. Haaluma kanaan isaa Nameettaa Roobii ganda Kuyyuu Giddii jedhamu keessatti Araarsaa Gadaa jala mana tokko guban, Walee Magarsaa jala mana tokko gubuun loon 6 saaman, Tolosaa Badhaadhaa jala mana 3 gubuun loon 25 saaman, Tasfaayee Dhufeeraa jala loon 3 saaman, Taaddasaa Dhufeeraa jala mana 2 guban, Dhugumaa Girmaa jala mana 2 gubuun qitiyoo 2 fudhatan, Baqqalaa Qalbeessaa jala qitiyoo 2, Asaffaa Boodaa jala mana tokko guban, Leelisaa Gonfaa jala mana tokko, Katamaa Gonfaa jalaas mana tokko akka guban barameera. Ganda Mooxee Roobii magaalaa Laga Roobii ganda Duwwaa tokko keessattis nama maqaan ishee Muluu Tufaa jedhamtu jala mana 2 yoo guban, akkasuma ganda Faallee keessatti ammoo nama Tarreessaa jedhamu jala mana tokko guban. Bulchiinsa magaalaa Shinoo Nameettaa Roobii ganda Duwwaa tokko keessatti nama maqaan Raggaasaa Didaa jedhamu kan umriin isaa 52 ol ta'e jalqaba ija keessaa baasuun funyaan isaas mummuranii gogaa isaa keessa wawwaraananii ajjeesuun awwaalcha kan dhorkan yoo ta'u Aduu Yaadasaa fi Daamtoo Taaddasaa Saanjaa waraanuun yaalaas yoo dhorkan Zannuu Maammoo fi Asnaaquu Badhaadhaa reebicha hamaa irratti raawwachuun yaalaas dhorkanii jiru. Dabalataanis ganda Hulluuqoo Birbisaa jedhamu keessatti Abbabaa Baqqalaa Baay'ichaa jala mana gubuun isaas yoo ajjeesan abbaa isaas nama gana 65 ol ta'e akka malee reebanii yaala dhorkachuun qabeenya guutuus jalaa fudhatan. Yaadasaa Baay'ichaa duumachaa gara laafina tokko malee ajjeesuun Toleeraa yoo jala mana 3 gubanii midhaan kuntaala 30 ol loon 30 re'oota lukkuu dabalatee qabeenya cufa jalaa akka saaman himaniiru. Waraanni goolessituu raayyaa ittisa impaayiritti jedhaman uummata Oromoo irratti yakkoota gara jibinaa raawwachaa kan oolan godina Bunnoo Beddellee aanaa Daabohannaa ganda Ifa Baas Cooreetti guyyaa dheengaddaa halkan jechuunis waxabajjii 15/2024 sa'aatii 7tti bakka addaa Baachoo jedhamurraa namoota maqaan isaanii Aadam Jibriil, Riyaad Sheek Qaasimii fi kanneen biroo ukkaamsuun waajjira poolisii aanichaatti dararaa jiraachuu jiraattonni dubbisne himan. Waraanni humna badii kun halkan waarii gandichatti seenuun gaafa waxabajjii 15/2024 nama maqaan isaa Suleemaan Asan jedhamu battalumatti yommuu ajjeesan namoonni hidhamanis ta'e kan ajjeefaman badii tokkollee kan hin qabne ta'uu jiraattonni gandichaa itti dhiyeenyaan beekan dubbatu. Aanicha keessatti saamicha dabalatee sarbamiinsi mirgoota namoomaa raawwatu guyyaa irraa guyyaatti dabalaa deemuu yeroo hedduu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaa akka turan ni yaadatama. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti dargaggoonni 3 haala sukkanneessaan waraana faashistii Abiyyi Ahmediin ajjeefamuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qabam. Uummata Oromoo lafarraa duguugee fixuuf waraana isaa bobbaasee jiraattota haala suukanneessaa ta'een ajjeesaa kan jiru koloneel Abiyyi Ahmed godina Bahaa Wallaggaa ona Jimmaa Arjootti dargaggoota 3 ajjeesuun ibsame. Gaafa waxabajjii 14/2024 ona Jimmaa Arjoo ganda Meettaa jedhamu keessa dargaggoo maqaan isaa Gaarummaa Qana'aa jedhamu yommuu hidhan ganda Badhaasaa Dhidheessaa irraa immoo dargaggoo Moosisaa Abbabaa kan
jedhamu qabuun waajjira poolisii onichaatti dararaa hamaa irraan gahaa kan turan ona nunnuu qumbaa ganda daalatti irraa dargaggoo maqaan isaa Adam Guutuu jedhamu qabanii dargaggoota kanatti erga dabalanii reebicha hamaa ta'e irratti raawwataniin booda halkan tokko qofaaf bulchanii ona Jimmaa Arjoo ganda badhaasaa dhidheessaa jedhamutti gaafa waxabajjii 15/2024 sadan isaanii bakka tokkotti ajjeesanii gatuu jiraattonni gandichaa ONM itti himan. Onichatti murnoonni biltsagannaa yakkoota gara jabinaa adda addaa guyyuma guyyaan raawwachaa akka jiran jiraattonni irra deddeebiin iyyachaa jiraachuun ni beekama. Gara oduu keenyaa biyya alaatii argannetti yeroo dabarru dooniin Filippins doonii Chaayinaa waliin galaana kibba Chaayinaa keessatti walitti bu'an. Jaalimoonaa Faayisaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Dooniin Filippins tokko wiixataarraa galaana Chaayinaa kibba keessatti doonii Chaayinaa waliin salphaatti walitti bu'uu ishee eegduun qarqara galaana Chaayinaa beeksiseera. Eegduun qarqara galaana Chaayinaa akka jedhetti dooniin Filippins kun akeekkachiisa kenname tuffachuun doonii Chaayinaa bakka wal falmisiisaa ta'e odola Ispiraatlii keessatti argamutti dhiyaateen mudate jedhu. Bakki kun guutummaa galaana Chaayinaa kibbaa jechuun danda'amu kan kutaalee naannichaa Taayiwaan, Filippinsiif biyyoota kibba bahaa Eeshiyaa biroo hedduudhaan Beejingiin falmisiisaa jirudha. Waggaatti daballii dooniitiin doolaarri tiriliyoonaan lakkaa'amu galaana Chaayinaa kibbaa keessa kan darbu yoo ta'u, kuufamni boba'aa fi gaazii lafa galaanaa isaa jala akka jirutu amanama. Eegduun qarqara galaana Beejingii ibsa kenneen dooniin bishaan guutuu Filippinsi akeekkachiisa cimaa gama Chaayinaatiin kenname hedduu tuffatteetti jedheera. Doonii Chaayinaa karaa ogummaa hin qabneen itti dhiyaate walitti bu'insa uumeera jedha ibsichi. Seera haaraa waxabajjii 15 irraa eegalee hojiirra oole baafteen Chaayinaan kanaan dura Filippinsi bishaan naannoo ishee jettee ilaaltu keessa seenuu ishee akeekkachiiftetti. Seera haaraa kanaan eegdonni qarqara galaana Chaayinaa bishaan Beejingiin jettu keessatti dooniiwwan biyya alaa irratti humna ajjeesa fayyadamuu fi namoota seeraan ala seenan guyyoota 60f murtii malee tursiisuuf ayyamameera. Pirezidaantiin Filippinsi Ferdinaand Maarkoos tarkaanfiiwwan fudhataman kun baay'ee yaaddessaa jedhan. Jimaata darbe gareen biyyoota G7 weerara Chaayinaan galaana Chaayinaa kibbaa keessatti raawwatte balaa jedhee waamuun qeeqira jechuun Doochi Waleen gabaaseera.